Hello, akkam jirtu viidiyoo kanarratti akkamittiin moobaayilii keessan fayyadamtanii C++ programming akka barreessitan isinitti agarsiisa. So akkuma maxxansa duraanii irratti isinitti agarsiise kana gochuuf Play Store irra seentanii software maqaan isaa Code Block jedhamu download godhattu. San booda application asirratti argitan CPP Droid isa jedhu kana isa bantu jechuudha sagan. So isa fayyadamnee jechuudha koodii kan barreessinu. Okay, so asirratti editariin jira. So editarii taansee harka mirgaarra mallattoon save ni jirti. Save taansee harka mirgaarra ni jiru compile gochuudha, taansee run gochuudha jechuudha. So amma C++ fakkeenyaan barreessina. So leave it one video sana barreessaa tokko waan ta'eef hash include of mobile irra nama rakkisa barreessu. Kan namatti tolu gara gadiitti error yoo jiraate namatti maaliif amma sitti expected function body after function declaration jechaa jira. So nutti jechuudha error keenya iyyuu maraanii godhe. So mallattoo curly brace xunna amma asirra moo jirtu. Sorry. No. Mallattoo biraa gadi jechuudhaan kan akka taateen beeku moobaayilii kanarraa. So ammattu waay kunuuti kanan dhabee rakkadha. Saboodaas gidduu galchannee enter goona. As gidduutti main function keenya barreessina jechuudha. So as it see how this video saja YouTube ori hordofan jira sirra argachuu dandeessu. Meaning isaa maali? Yeroo inni jiru amma tokko isinitti muufii amma saving godha. Waan na barreessine save gochuu qabna waan ta'eef. So already save naa ta'ee jira. Sabooda compiling jedha. Compile naa godhaa jira laalaa gama. Compilation started. So error ni tu jiraate asitti naa barreessa. Error naa baasa. Sabooda error sana sirreessuu qabna jechuudha. Amma garuu error ni jiru kanaafu mallattoo raanii yookaan ishee play ishee jettu sana tuquu qabna jechuudha. Amma output isaa laallama. So play in tuqeem. So maal naa baasee output isaa argaa jirtuni baga nagaan dhufte dhina baaseera jechuudha. So baakenne koodii keenyatti waan biraa waan daballu yoo jiraate asitti dabaluu dandeenya jechuudha. So kanuma fayyadamne moobaayilii keenya fayyadamne koodii barbaanne hojjechuu applicationii barbaanne hojjechuu dandeenya jechuudha. So kana fakkaata hiriyoota keessaniifis share godhaa. Wanta kana namni baay'een hin beeku waan ta'eef galatooma.